Faarfannaan Daawit boqonnaan tokko lakkoofsi tokko maal jedha? Nan faarfadha jedhaydhani. Luboota mana qulqullummaa kakuu moofaa keessaa ta'ee teessuma irraa kufee kan du'e eenyu? Waaw, ofuma keessaniif haamilee guddaa ofii kennaa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nagaaf araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu. Egaa yeroon kun yeroo tapha gaaffiif deebiiti. Egaa tapha gaaffiif deebii keenya har'aatiin guddaa akkasin irraa barattan akkasumas akkasin itti bohaartan abdii guddaan qaba. Kanaaf amma xumura qophii kanaatti eessayyuu akka nanneen affeerraa keenya ana waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaan kallattiidhumaan dorgomtootni koo guyyaa har'aa as ba'u isaaniin haamilee guddaadhaan isaaniin as naasimattu jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa dorgomtootni koo har'aa gareen lammaniyyuu iddoo isaaniitti argamanii jiru. Isaaniif mee haamilee guddaa tokko. Tole egaa maqaa fi eessaa akka dhuftan dubbachuudhaan hordoftoota TV Gaaffiif waliin wal bara. Tole carraa kan argachuutti nan gammada. Maqaan koo Abtaamu Ndaaluun jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Sayyuun irraan dhufe. Maqaan koo Gootaa Beekumaan jedhama. Godina Lubbaaboor Aanaa Daarimoo. Maqaan koo Addisuu Paawulos jedhama. Godina Lubbaaboor Amattuu irraan dhufe. Maqaan koo Malaakoo Takkaan jedhama. Dambidooloo irraan dhufe. Egaa dorgomtoota keenya garee lammanuu waliin wal barreetu jira jechuudha. Egaan gara gaaffiif deebii keenya guyyaa har'aatti osoo hin darbin dura seerota gaaffiif deebii kanaan isinitti hima. Innis gaaffiin tokko sekondii 30 qaba. Isin lamman gareedhaan waliin mari'attanii deebisuu dandeessu. Yoo gareen guutummaa guutuutti gaaffii an gaafadhu kana deebise badhaasa qarshii 5,000 qaba jechuudha. Gaaffiin tokko qarshii 500 isaaf qabamaa jechuudha. Egaa carraa gaariin isiniif jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii kan nu daawwataa jirtan egaa gaaffii ani isaan gaafadhu kana isin immoo anoo meeqan deebisa jechuun of madaalaa nu faana turaan isiniin jedha. Egaa as galma TV Gaaffiif keessatti kan argamtan garuu asaasuun dhorkaadha. Isin haamilee guddaa qofaan nu faana turtuu jechuudha. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Mootiin Israa'el Daawitiin dura waggoota 40 bulchaa ture eenyu? Saa'ol. Maal jettan? Saa'ol. Haamileen hin jiru isin. Egaa gareen jalqabaa hin danda'amne mee garee lammaffaatan eegala. Tole gara garee lammaffaattiin darbaa innis akkas jedha. Maqaan haadha manaa Daawit eenyu? Maqaan haadha manaa Daawit eenyu? Elsaabeet. Elsaabeet miti. Sekondii keessanitti gargaaramaa. Elqaanaa. Elqaanaa. Elqaanaa miti. Saaba. Maal jettan? Saaba. Nigisti Saaba miti. Dhumeera yeroon keessan jedhamaa jira. Egaa maqaa baay'ee jedhaniiru garuu hin arganne. Maqaan haadha manaa Daawit eenyudha? Milkoonidha jechuudha. Tole egaa garee jalqabaattan deebi'aa kan keessanis akkas jedha. Namni furdaan macaafa qulqulluu keessaa eenyu? Maal jettan? Daawit miti. Namni furdaan macaafa qulqulluu keessaa eenyudha? Daawit miti. Namni furdaan macaafa qulqulluu keessaa eenyudha kan jedhuuf Egloonidha jechuudha. Haamilee guddaa isinis.
Gaaffiin lammaffaa kan keessan akkas jedhu. Namoota kakuu haaraa keessaa maqaa lamaan waamaman lama himi. Maariyaam maal jettee waamamte maqaa kan biraatiin? Maariyaamiif Maartaa isaan nama garaagaraati. Nama tokko ta'ee maqaa lamaan kan waamame. Mee garee lammaffaadhaaf haamilee kennaafi. Egaa kakuu haaraa keessatti namoonni maqaa lamaan waamaman hedduutu jiru. Isaan keessaa Toomaas Didimoos jechuun waamameera. Phaawulos Saa'ol jechuun waamameera jechuudha. Gara jalqabaatti darbu. Egaa kan keessan iddoodhuma tokkotti naanna'aa jira gaaffiin keessanii. Namni dheeraan macaafa qulqulluu keessaa eenyu? Waaw, haamilee kennaafi isaaniif. Egaa gareen jalqabaa kun gaaffii 3 gaafataman keessaa 2 deebisanii badhaasa qarshii 1,000 qabu jechuudha. Haamilee kennaafi garee kanaaf ammallee. Yesus qilxuu jalattan si beeka eenyuun jedhe? Yesus qilxuu jalattan si beeka eenyuun jedhe? Zakkiyoos miti? Zakkiyoos qilxuu irratti. Maal jettan? Zakkiyoos qilxuu irratti. Qilxuu jalattan si beeka kan jedhe maal jettan? Inni Zakkiyoos qilxuu irratti qilxuu irra kan ture Zakkiyoos. Qilxuu jala Zakkiyoos miti? Zakkiyoos miti. Sakandii keessanitti amma sakandii keessanitti hin xumurame sakandiin keessan. Kan keessan badhaasa hin qabu garuu dubbachuu dandeessu. Filiphoosin miti. Naatnaa'eliin jedhe. Naatnaa'eliin jedhe haamilee kennaafi. Gaaffiin afuraffaan kan keessan akkas jedhe. Museen mana eenyuu taa'ee bushaayee tiksaa ture? Mana Abbiyyuusaa Yeetroo. Mana Abbiyyuusaa Yeetroo. Waaw, garee jalqabaa kun hin danda'amne. Dhugaa haamileen itti xiqqaate. 4 keessaa 3 deebisaniiru. Gaaffiin afuraffaa kan keessanis akkas jedhe. Luboota mana qulqullummaa kakuu moofaa keessaa ta'ee teessuma irraa kufee kan du'e eenyu? Mootii Daariyoos. Maal jettan? Daariyoos miti. Isin asaasuun hin danda'amu walii galleerra. Isin yaaltanii? Tapha gareetiin jedhan. Bakka namoota hedduutu harka baasaa jiru waan ta'eef mee al tokkicha eenyudha? Waaw, ofuma keessaniif haamilee guddaa ofii kennaa. Tole gaaffii 5ffaa kan keessan akkas jedha. Bartoota keessaa qaraxxuu kan ture eenyu? Qaraxxuu kan ture? Zakkiyoos miti? Maatiyoos. Haamileen hin jiru. Tole gaaffii 5ffaan kan keessanis akkas jedha. Faarfannaan Daawit boqonnaan 1 lakkoofsi 1 maal jedha? Faarfannaan Daawit boqonnaan 1 lakkoofsi 1 maal jedha? Angaraa guutuudhaan Waaqayyoon nan faarfadha. Angaraa guutuudhaan Waaqayyoon nan jaalladha kan jedhu. Eshi. Nan faarfadha jedhaydhani. Carraa kana nama tokkoof kennu. Tole mee faarfannaan Daawit boqonnaan 1 lakkoofsi 1 maal jedha? Namni karaa warra cubbaman. Silkii irraa dubbisaa jirti. Mee nufa dubbistu jedhaani. Inni
faarfannaan daawit boqonnaan tokko lakkoofsi tokko kan jedhu namni karaa gorsa jallootaarra hin deddeebine karaa cubbamoonni irra deeman irra kan hin ejjenne warra ga'isanii wajjin kan hin teenye inni gammachuu qaba. Tole egaa gaaffii 5 gaafatamtan keessaa 4 deebistaniitu jirtu. Egaa gaaffii xumuraa tokkoon isin gaafadha isin jechuudha. Sagaleen marii sagantaa kanaa maalidha? Sagaleen sagantaa mana kanaa Marii mana kanaa maalidha? sammaamo sagantaa marsaa kanaa moo humnaa fudhatanii ba'u. Waaw, haamilee kennaafi isaaniif. Egaa namni Waaqayyoo yeroo sagantaa kana nuuf saaqanii maal jedhaniitu humna fudhatanii ba'uudha jedhaniiru jechuudha. Haamilee kennaafi isaaniif. Egaa gaaffii 5 gaafatamtan keessaa 5 deebistanii isiniin hin jedhu. Zeeroodhaan jirtu jechuudha. Egaa gaaffii 6ffaa isa xumuraan isin gaafadha jechuudha. Maatiyos boqonnaan tokko waa'ee maalii dubbata? Waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos. Waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos. Waaw, 6 keessaa tokko. Egaa gareen jalqabaa gaaffii 6 gaafataman keessaa gaaffii 5 deebisuudhaan akkuma duran isinitti hime gaaffiin tokko badhaasa qarshii 500 qaba kanan isiniin jedhe qarshii 2500 qabu jechuudha. Mee garee jalqabaa kanaaf ammallee haamilee guddaa kennaafi. Kallattiidhumaan badhaasa isaanii fudhatu jechuudha. Maaliif kolfite? Jarri kun komee qabna jedhu jarri kun hojjetaa wangeelaa turanii nuyi lamman shufeeriidha jedhan hangaroo hojii isaanii gaafanne. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroon gaaffiif deebii keenya kan hedduu nama bohaarsu akkasumas kan barumsa guddaa qabu ture. Egaa kan isin daawwattan fakkaata ture qophiileen TV Hand of God kan biroon akkuma itti fufanitti jiru TV Hand of God filannoo keenya ammallee turtii gaarii isiniif haa ta'u.